بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبليين كي فيديو غبابا خنرتي إن شاء الله سينا لما والفكات وللال سينا إني درا مجا برمسا وقال وبرة الجر مجان كوني بياتك قلمني جلا هتمي أصوى برتين منقل هاري يرو منقلني قافت مال برشا والتجا علمك يا جتي يا أمي هرواتك كم برنك قلمني كي نجلا هتمي جرين نتم تهاد مجاهن تما هو مليتم تي yeroo kana mucaan aare tumaatii haadhutumte kun dhukkubee ni aare ni murteessa jechuu aartootaa kanarra dhaabbatee ni murteessa maal murteessan beektu akka mana barumsaa sanitti qalama hatu murteessa qalama barattoota akka jirutti hateefte ka barattoota annasee ka barsiisota ka mudiiroota mana barumsaa darbe mucaan kun akkam jedha haadhi mucaan kun akkam jedhan beektu yeroo awwala hatu sani أولا يروج القبو نصداتا جد بودا حن كنو آدا يوكين دلقا تهيفي وانا كان ربنا وتسطروا صدا جد أمو أكا جروت إيسي جد إيغا قلما من برمسا كبرتوتا كبرسيسوتا كمديروتا فتأي بودا باتي تكا فتأت جد ونكون يعني باتي تكا كيسة وان كانت فتأ جد قصة إني لما فا akkuma mucaa kanaa mucaan qalama gatee osoo waan baratin gale yeroo mana galu haadhi isaa waa barreessuu agarte manatti maal gootaa mana barumsaatti hin baranne jennaani yaa ummii har'a qalamni na jalaa hatamee hin baranne amma saahiba kiyya kanarraa fudhadheen qalama waa barreeffachaa jira jedhee bareedaadha jetteen haadhi garuu jetteen gaafii sii qabeetten almarratti okay inni gaafadha saahibi kee kun yeroo qalama sii kennu maal sirraa fudhate akka gubboo jennu san maal sii kenne maal isaaf kennite jettee lakki waa takka isaaf hin kennine jedhe bishaan isaa kennite moo nyaata isaa kennite moo maallaqa isaa kennite jettee lakki an waa takka isaan kennine kanuma naa kenne jettee mucaa saahibni kee kun khayrii guddaa dalagatee si caaleera jettee akkamitti khayrii dalagatee san caalleete jettee akkamitti jedheen jechuu akka sacaatuu sii hinima jettee qalama lama sii bita jettee takka itti baradhuu jettee takka qalamul hasanaa jedhi maqaa itti baasi yookiin qalama khayrii jedhi maqaa itti baasi yeroo barattoota jalaa qalamni bade yookiin dhume kennii fi itti barreeffatanii jettee san booda khayrii guddaa argatta khayrii guddaa rabbii sii katabaatte ookee waan gaarii dheedheen jechuun mucaan gorsa haadhaa kana irraa fudhate itti fuufuu ka'e mucaan haala kanaan gorsi haadhaa kun itti toleen beekanii mucaan qalama takka bite duraan qalama khayrii jedhee takka bite amma jaha bite haaluma kanaan itti fuufe mucaan duraan barumsan jaalatu ture amma barumsa irratti sadarkaa tokkoffaa irratti dhufu ka'e barsiisota biratti akkaan jaalatamaa ta'e mana barnootaa keessatti gorsaa mana barnootaa ta'e barattoonni hundi isa deemanii waa itti himatanii isaan gorsaa mana barnootaa ta'e barsiisota bira jaalatamaa ta'e barattoota bira jaalatamaa ta'e ni dhufe mucaan haaluma kanaan barumsa isaa xumuree eebbisamee fuudhe ilmaan godhate eega ilmaan godhateen booda mucaan sun guyyaa takka jetti haadha mucaa kanaa qalamul hasanaat gaafis guyyaa san ani isa gorsisani ilaa ammaa kanaa mucaan kiyya takka dagateen beekutte guyyaa takka dagateen beekutte ni yaadata guyyuurraa ni beektanii jette amma mucaan haadhi mucaa kanaa mucaan kiyya suni amma irra jama'iyyaa khayriyyaa guddaa biyya keenyaa keessatti mudiira ni jette mudiira irra guddaa jama'iyyul khayriyyaa irratti mudiira godhamee isaa kanarraa maal baratan akka kiyyatti haadhi ilmaan keenya rahmata godhuufii qabna bifa gaariin gorsuu qabna tumuu osoo hin tahin xiqqeenya irraa kaasnee ilmaan keenya khayrii akka jaalataniin akka gara khayrii deemanii godhuu qabna malee tumuu faayidaan qabu haadhi mucaa san tumtee karaa hannaatti isa jalliste gorsa xiqqoo qalama birra takitti yookiin dur silaa birra takkaa mamiin bitamti birra takittiin bitamtuun gorsitee mucaa kana khayrii illee jaalachiistee rabbii biratti illee ajrii argatee darajaa amma jiru kana gee amanamaa tahee bakka kana khayriyyaa guddaa kanarra taa'ee mudiira godhamee saniif obboleeyyan kiyya warroonni haadha ta'an warroonni tahuuf dhuftanis inshallah mataa kiyyarraan jalqabee
ilmaan keenya gorsa gaggaarii haa gorsinu waan gaggaarii haa dhaabnuu fi rahmata haa goonuu fi waan hunda keessatti silaa warroonni ilmaan keessan bira jirtan ammatti biyya jirru kana keessatti tahee biyyatti tahee akkanumatti waan hin fayyannee ilaalanii ilmaan keenya osoo waa takka hin baratin keenya hunu giyaa kan wallaalummaa keessatti dabarsine ilmaan keenya wallaalummaa keessatti akka keenya san akkan dabarre osoo xururu jannaa laalanii osoo la'abaa faayidaa hin qabne laalanii ijoollee waggaarraa ammaa jalqabdee waan khayrii barachuu jalqabde amma ijoolleen garii jawwaala kana yoo irraa fuutan ni iyyiti maaliif iyyitiin beektanii kana baranii rangaasaan ijoollee hedduu biyya kana hundi keenya mana feetaa yoo deemtan ijoolleen ni jirti yeroo jawwaala kana irraa tuqxan ni iyyiti jawwaala kana keessa waan takkaa waan laaltu maal ishiin ilaaltiin beektanii waan mana balleessu waan wahumaan taane takka waan badaadha kan laaltu jawwaala kana keessatti saniif obboleeyyankii warra rabbiin ilmaan sanii kenna ilmaan keessan khayrii gorsaa ilmaan keessan khayrii irratti guddisnu warroonni silaa nu bira hin jirre rabbiin ilmaan keenya khayrii irra nu haa jaalachisu warroonni amman tana ilmaan keessan sin bira jiran yoo amma khayrii isaan hin gorsine yoom isaan gorsitan yoom isaan guddistan saniif inshallah viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa yoo isinitti tole laayikii subscribe godhuu hin dagatina warroonni immoo subscribe naa godhatan hedduu galatoomaa isiniin jedha bakkan dogongora qabunillee koomentii jalatti naa himaa isiniin jedha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجينا جراد إن شاء الله